Immoo gadaan of hojjeessuusaatu dubbatama. Hiriyoonni isaa akka himanitti gadaan namoota muraasaaf ergaa akkas jedhu barreessaaf tureera. Hiriyaa koo hangarraatti yoon si gadi seeratee garaarraa ifama akkatti naaf gootuun barbaada. An kana caalaa jiraachuu hin danda'u abdii kutadheera. Kanaafuu hangarraatti yoon si gadi seeratee garaa keerraa ifama naaf godhu jechuudhaan ergaawwan akkasii hiriyoota isaa muraasaaf barreessaa akka turetu dubbatama. Hiriyoonni isaa ergaan kun isaan qaqqabe immoo battalumatti deebisanii bilbila gadaa irratti bilbilanis bilbilli gadaa cufaa akka ture dubbatu. Hiriyoonni isaa akka dubbatanitti gadaan dhukkuba kalee cimaatiin dhukkubfachaa akka turee fi nama isa yaalchisu waan dhabeef abdii kutannaa irraa ka'ee kan of ajjeesetu dubbatama. Kanas ta'u sana akkaataa du'a gadaa irratti ragaa qabatamaadhaan odeeffannoo kan biraa qabadhee kanan dhufuun ta'a. Ta'uyyuu malee jechuu kanan barbaadu immoo adaraa keessan. Dubbachuufis namatti ulfaata, amanuufis namatti ulfaata. Yoo dhiisanis dubbichi waan qabatamaadha. Garuu Waaqayyo gooftaan macaa jalqaba dursee gadameessa haadha isaa keessatti isa filate ammallee dursee mirga isaa isaaf haa kennu. Wanti hin dabarre hin jiru. Hundi isaatiiyyuu hin darbama. Garuu gaafa haala ulfaataa keessa jiran waan darboon hin fakkaatu. Yoo obsa qabaatan, yoo turan, yoo bulan, yoo obsan wanti hin dabarre hin jiru dhugaa Waaqayyo. Wanti hundumtiyyuu hin darba jechuudha. Maaliifi ani waan baay'een ta'e biyya ormaa kana keessatti qorumsi baay'een na mudate yeroon itti lubbuu koorratti murteesseerutullee hin jira jechuudha. Garuu maanni guyyaa darbu jedheef maaf lubbuu koo balleessa? Wanti guyyaa har'aa na qore kun darbe waggaa guyyaa har'aatti immoo gammachuun naa dhufuu danda'a. Maaliifan umurii koo gabaabsa jedhee itti yaadeen duubatti deebi'e jechuudha. Garuu yoo jarjaranii yoo dafanii tabsaa kutanii dhuguma jireenya biyya lafarraa nama jibbisiisa. Nagaan moo hin daganne nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa koo fayyaa kooti rabbi galannaa ga'u akkam isin nageenya keessan qilleensi turtiin oolmaan maal fakkaataa isiniin jedhaa lafuma jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu sinaa eegu sinaa tiksu. YouTube ko subscribe like share naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Dhugaa dubbachuuf gaafanii mucaa kanan beeku anillee akkoo nama kaanii ollaan irratti hin beeka malee hin beeku hariiroo isaas hin qabu. Gaafan du'ee isaa agamoo baay'ee tokko rifadhe. Gaafa akkanatti ilaalanii wanti hundumtuu isaa fi guutee isaa mijatee jireenya irraa hafaa jiraatu fakkaata. Garuu namni isa duubaa ilaala malee isa keessaan laalu, isa keessaan beeku, inni keessa namaaf hin galu. Waaqayyo bichaaf gala malee inni keessa nuuf hin galu jechuudha. Mucaan kuni akka malkii isaa kana miti. Kalee isaa isa dhukkubaadha. Kalee jechuun gaafa dhaqee namatti jabaate gaafa dhaqee namarra ture dhuguma tasfaa nama kutachiisa. Sanuu ayisoo hin dabarta, hin fayyita. Kunimmoo salphaadha jedhee namni isa jajjabeessu hin jiru taanaan. Namni mana yaalaatti isa deddeebisu hin jiru taanaan. Namni namaa godheefillee miti bar. Lafa duwwaa irratti ofiisaa harka isaarraa homaan qabu yoo ta'e bakka anoo si gargaaruu hin dandeenye jabaadhuun immoo hin fayyita tasfaa kee hin kutatiin. Guyyaan har'aa immoo guyyaa borii kee hin ibsu jedhee yoo isa jajjabeesse dhugaa rabbitee mucaan kun akkana murtee kanarra hin ga'u. Garuu hamuummoo natti nam'e. Garuu osoo hiriyaa gaarii qabaatee of bukkeedha ayisoo. Ani si gargaaruu baadhullee akka obboleessa keetti si bukkee hin jira. Osoo jedhanii jiraatanii mucaan kun ofis hin balleessu abdii kutatee jechuudha. Kaleen immoo baay'ee ulfaata. Kalee nama dhukkubsateetu beeka malee inni fayyaan hin beeku. Maaliif yommaan jedhu dhukkubsadheen harki osoo hin taane inni dhukkuba gasmarayyuun jabaatiin malee inni dhukkuba. Yeroo ma'achinatti ka'uyyuu hagam akkana gaggabsuuf hagam akkana cannaqantu beeka. Hansaa kun immoo irra tutture irra bubbuleeraadha. Baay'ee ulfaataadha. Garuu Oromoon keenya jiraatti walii gochuu hin beekani. Du'aatti walii gochuu malee.
dhugaa rabbii barumsa kan nuu ta'e jennee hidhiituutuu fi jiraatti gargaaruu dhiisnee du'aatti gargaaruutu baay'ate. Aadaa fi amaleeffannoo godhannee jechuudha kana. Amma nama tokko mee ilaala gaafa inni jiru gaafa isheen jirtu namni achi jirta kana rakkattaa maalirra jirta namni jedhee nama gaafatu hin jiru. Garuu gaafa namni tokko du'e suuraa namaa maxxansu wayyoo haadha koo wayyoo obboleessa koo yoo maali koo jedhanii poostii gochuun baay'ee baay'atee jira. Baay'ee baay'atee maaliif akka ta'e immoo hin beeku. Warra du'aatti walitti fiigurra warra jiraatti walitti fiigumu nu haa taasisu rabbiin hin jedha. Na baay'ee tokko ulfaataadha. Keessumaan bakka dhugaa rabbiitti ergan barreeffama kana dubbise baay'ee tokko na rabbashamee keessi koo baay'ee na jeeqame. Maaliif otoo ayisoo qabaatee otoo obboleessa ayisoo jedhu qabaatee otoo obboleetti ayisoo jedhu qabaatee hagas mara rakkatu ture hagas mara tasfaa kutee ofin ajjeesu ture kan jedhamu yaada jechuudha. Maaliif ilmi namaa yaaduu sammuusaa fi hojii isaa garaagari. Maaliif akkuma waan gaarii yaadan waan gaarii hojjetu. Akkuma waan hamaa hojjetan immoo waan hojiis waan hamaa hojjetu. Kanaatiifuu